akkitti himamu qabuuf sanii malee oromummaa jechuun oromoonnat jechuudha akkuma tigraawinnet jechuudhaati jettee haa vookaabilarratti nama wallolinu yoo fakkeessine huruufiifuu misliid wal godhuu na fakkaatti jechuudha akkamitti jecha oromummaa juusayyuus godhee adeeroo kiliilli wanni inni haasawaa jiru bannuu miti kuushuufuu sodaa qabnaadha amma nuti haasawufni isaa san haasawa laafaa miti خلافو ميجا غلالي تيتين هبنا خيتين موران قبسو أورو مورا غرا ميدياتيس غرا هواساتيس غما جارمياتينيزي أوربوما ما يوز غوتي على نمني متأنسي أبا في مرا كبفن نمي جيني جراديرو Dura gaaffii ati gaafatte bilisummaa Oromoo ibsa baasee jiran dhimma kanarratti haga suman beekaa kaafa'oo anumaatiin argintaa yoo baasanii jiraatan. Ani hin agarre jechuun hin baafne jechuun ta'u hin agarreessan anaatuun argin yoo baasanillee ammoo ani hin agarre addi bilisummaa Oromoo baasee jira. Akka civic society organization nuti biyya tanarraa baafnee jirra. Argitan jee yaada. Hawaasi amma sun akkas wanni amma ta'uu qabu ka dura stepin dura obbo Naasir gaafii kiyya dhageetiin jira hoggoloota garii hagabbee amma waborraa illee dhageetiin jira miidiyaalee interview godhanii jiranii ammoo wanni ani raasoo jiru beektan wanni Isaayyaas Afoorqee haasonni Isaayyaas Afoorqee TV reakshinii gama keenyaa waliin gituudha. Irra guddaa namni wanni irra maraamartoo taphachuu jiran jecha amma Oromoonnatti jecha jechuu san irratti malee namichi ablee nuu qaratee du'a firdii nu godhuu irraa dubbatee nagarree jechuudha. Foddaa amma ta'ee dhugaa rabbii barbaanne waraqaa amma baateerraa taniin dubbiseef tanii harka jidduu namni haga beeytee Civic Society Federation Australia namni hagasii maxxansee dubbate hin jiru namni Isaayyaas genocide nu labsee jee abaarraa sin dhageenyeen kaafaarraa sin agarre woborraa sin agarre Jawaar Mohammadillee qabxii waa kanarratti yaada kadhate hundi isaanii waan takka diffeen godhan Oromoonnatti diffeen godhan Oromummaa jara nabar wanni inni haasa'u ammoo biyyoon Oromummaa na fakkaatti wanni inni jee lola wanni inni labse Fanno askaeti TPLF askae bete isaan kala gorsu jira bar isaanin jechu jira banke san anada ana jala galaadha bete Oromoon ila bahara dhuftin unje bar ila Oromummaan bahara kana barbaaddi malee jecha Oromummaa juusan wallaalee odoon taane wanni inni irraa dubbataa jiru jarana lola labsaa jira beetee qisqasaa godhu jira afaan kana irra dhiyaateef kanaafuu meeqa akka nama siyaasaa beeku tokkotti reakshinii keenya fiifuu dadhabaan fakkaattu jechuudha reakshinii keenyaa fi karoorri isaa walni gitaa'edha bikkummaan barbaadee sanuma jechuudha malee nama hedduudha gabbee kanarratti reaakti godhe haa galatoomanii ammoo sadarkaa amma isan beetee ibsa the Federation of Oromo Civics Organization in Australia assignment of genocide jechuun beekadhu waa laaftu miti akkana jechuun maatu dhokke namoota biraa ta'u tatanarraa oliitiin fadhaa jechuu bara maani assignment of genocide qofa odoon taane beetee haaf baraarruunu biratti daamtee haalolluunu ofirraa dhokkinuunu beetee hidhachuu qabnaanu silaa gara aktiif hojii jajjabduttu seenuttu silaa nu barbaachisa so bikkatanamee akkamiin naalaa akkamitti agartanii qabxii biratti odoon dabarre labsiin Isaayyaasii fi deebisaan nu kanneeneef walli gitaa laal dubbiin bakka tana jirti dubbiin bakka tamma qaabte tana jirti mee wal anu qaida bakka laafturraan ka'uu fedha akka nama galu si obboleessa keetii wallolee waliin oodu namni si fi obboleessa kee waliin balleessuu barbaadu tokko yoo dhufe califtee teessee idamo waliin lolta ati loluu jechuun obboleessa keetillee fi lubbuu teetillee loltaa jechuudha
namni sun obboleessa kee qofaan deemu sillee balleessuuf deema akkana bar dubbiin wanni amma dhufe kun akkasi jarri kun yoo abiyyi faa injifatan oromoo injifannetti beekan oromoo yoo injifatne warri lachuu hundinuu warri oromoo irratti amma qabsaa'uudha dhaaddatu kun warri laga gamaatti fi kagamanallee wanni kun Isaayyaas ifuma istaadiyeem irra dhaabbatee uummata achi jiru san qofatti hin dubbanne warra laga gamaa fi gamana jiru sagalee bakka buutu sagaleen isaa kun egaa amma hanga eesi garsiise mandii eesi dhageessise haganarra mana akkasirratti ijaaruu daa'ii jeejan namicha garte roobni hogga dhufu hin hanga'ami hin didichaami hin mandii abar mandiisuu gugguggug jetti hangaasuun filig jetti falaqqee jaa warri gariini hanga eesi garsiise mandii eesi dhageessise maal haganarra waaqni mana sirratti ijaaraa kam akka waaqni mana si ijaaruu eeydaa jechaadha dubbiin teenya akkasi yeroo kana keessatti wanni oromoo nama godhaa jirtu dhiyeenya kana waan qabanii waan kana waan amma deemaa jiru kana inuun dhagayanii umaa ittiin fakkaattii akka dur akka zamana paaltookii jedhanii dur zamana paaltookii namni wal arrabsaa ture nan yaadadhaani oromoon waa wayyaanii namni kuban qabu gaafa isa waa'ee mallas zeenaawi watakkallee kuban qaban ganda kutaa amantii wama kana arrabsan bakka mallas zeenaawi nagaa arraba bara paaltookii san kumanni cool godhee ilmi namaa wal arrabduu ture akkasitti jirti oromoon amma obboleessa kiyya warri civic society oromoo biyya addunyaa tan hunda jiran sagalee qabanitti fayyadamanii iddoo isaanitti marii godhuudhatu isa feesisa tokkummaa oromoo takka 2018 san deebisuudhatu feesisa warri siyaasaa rakkoo siyaasaa hiikuudha qaban warri saba oromootti ka amantiitis warri jaarmoota hawaasatis namoonni dhuunfaatis hayyoonninis oromoon akka rakkoon guddaan isa muddate gattaa oromoo walitti haasa'uudha qaba wanni agatti ijoollee warratti haasanii miidiyaarra haasanii wal arrabsuun kun uumaa takka keessan jiru ani wanni jo'uun waan kanan dhaggeeffatinaa namni nama jaarratee nama ergatee gamaa gamanaa wal nama arrabsiisuun dursinuma turtee ammas numa jirti waan kanatti gurratti kenninaa bakka guddaan kenninaa fi oromoo balaan guddaan itti aggaammatee jira wanni guddaan dhufee oromoo qabee jira warri siyaasaa hojii isaanii hojjetanii hawaasni waan hawaasaa hayyoonni waan hayyootaa manguddoo waan manguddoo dura balaan kun nurratti awaajamu mahamari annumee dura dugugaa shanyii nurratti labsamuu qofa sagalee takkaan nu baananii nu balleessuu deemanii warri laga gamaatii fi hagamanalleen akka poolisii spiichii pirezidaantii biyya takkaatiin sagaleen isaanii bakka bu'ee akka oromoo balleessuu deeman nutti himanii jiran kanuma mee waltaanee haa dhageenyu dura garam deemaa dura walitti haa himnu mee kana dura warri jaarmoonni hawaasaa hunda walitti haa dhufu bakka fedhan haa jiraannu amantii fedhaa qabaatu siyaasaa fedhaa qabaatu balaan oromoo irratti labsamee jira kajuu kana dura walii haa gallu haa fudhannu dura kana mee akkam taanaanuu haa taa'u dura warri hawaasaa kana yoo godhe warri siyaasaa waan irraa eegamu godhuu qaban akka sabaatitti jenoosaaydiin sabarra kanarratti labsame takkaan dhageenya asiin dura wanni akkanaa kun argameen beeku saba oromoo irratti labsiin kun asiin dura godhameen beeku oromoo balleessuun oromoo miidhuun numa ture gaafa weeraraa sanillee kamaqaa labsanii sagantaa baasanii awaajii baasanii oromoo balleessuudhaaf irratti wal jaaramanii hidhatanii wanni hamaa godhu warri keessatti warri laga gamaatiif laga gamana hogganju boordara jechuu kiyya daangaa biyyaa jechuu kiyya warri gamaatii fi gamanalleen projektii kana nurratti amma eegalan kana warri fagoo jiru ka sababa bishaanii hidhaa laga abbayyaatii fi access to the sea laga amma uraa galaanaa arganna maal jedhamu kanaan ka'ee ka mootummaan ibifu tuttuqee amma kaase kanaan warri nu barbaadu ulaatana itti fayyadamanii jara kana ni gargaaran
kana beekuutu nurra jira. Sun ammoo ofirraa jara kana ittisuuf qabsoo nuti goonu ulfaataa taasisa. Beekuun nurra jira kana. Warra makka Liibiyaa kana fa'aa gargaaree Mangistoo Hayilamaariyaam kubbisee bara. Warra kana warra ijoollee warra Eertiraa fi Tigraay kana qawweettiidhe yeroo kana bara. Ammallee warra kana duuba jira jechuudha. Masriin booda jirti. Saudi Arabiyaan fagoo hin jirtu. Warri Emireet Itoophiyaa waliin jiraachuun akka jirti ta'e namoonni gariin Ameerikaa abdata. Geopolitical importance Masriin Ameerikaa qabdi Itoophiyaan hin qabdu. Kana namni beekuudha qaba. Hisaabuma fedheen wanni feete yoo taate barbaachisummaan Masriin Ameerikaa qabdu Itoophiyaa dachaa 10 dachaa 100 faayidaa Ameerikaaf qabdi. Geopolitical importance qabdi Ameerikaadhaaf. Masriin. Gateway Arabaati. Ulfii Arabattiin bantu Ameerikaan. Ameerikaan rakkoo Middle East tana gartee hunda caalaa keessatti fardiidha. Hulaan ammoo isin diplomaasii Ameerikaan biyya Arabaa kana qulfiin ittiin bantu Masri. Masriin biyya gartee embassy Israa'el biyya isiitirraa qabdu. Biyya Israa'el wajji araara qabdu. Biyya politikaan addunyaa tun hundinuu keessaan biyya Arabaa dhaqee keessaa baatu. Amma kun Masrii fi Arabaa Saudi Arabia fi United Arab Emirates as bahaa jiran. Kanaaf haalli nu gargaaru xiqqaadha. Tokkicha qofa jira. Balaa tana keessa akka ittiin baanu. Tokkichi sun tokkummaa Oromoo qofa. Akka 2018 ka agarsiisan. Yoo kanan taane Oromoon hin dandamatu. Jarri kun yoo akka madhaaddatan kanatti nuu bahee wal arrabsu, nuu bahee dhagaa walitti haru, nuu wal quban qabne kana dhufee jarri kun yoo seene. Oromoon waan dur takkaa irra hin ga'in hamaatu irra ga'u ta'a. Inni bara kanaa jira awwaaluudhaaf ta'an. Oromoon saphatuuf deema. Xiqqaatuuf deema, du'uuf deema, ari'amuuf deema. Saree ta'uu deema biyya isaarratti. Akka kun hin taane waan reefu anjee dura Oromoo wal bira gattaa'ee jilba cabsatee mari'atee duuti ajjeechaan duguggaan sanyii narratti labsamee jira jechuu itti walii galu qaba Oromoo akka duraa. Namni kam taanaji akkan ta'uu dhabu jenna. Achirraa ka'a. Warri siyaasaa hoomorkii isaanii yoo hojjetan hojjetudha. Yoo hojjenne sun dubbii biraatti itti dhufna. Oromoon garuu akka sabatti waan kanarratti walii galuudha qaba. Ta Oromoodha. I think dhaamsi keetu gaa iddoo dhukkubni Oromoo birallee laafaadha sirreeffamuu numa danda'a. Tani amma irraa rakkataa jiru. Kiliilii lafa keessa jirta lafa fakkaata garuu baadhee du'aattuu firdii nuti ta'e ableen nuu qarame du'aan nu firdii ta'e nu barnuu fi ilmaama akka Oromoodhaa galtu godhuudhaaf nuu fi nama 47 Suudii keessatti hidhamee duutitti faradamte garaagarummaa hin qabnu guyyaa eegganna malee. Nama 47 mootummaan Suudiidhaa hiitee du'a firdiitti gootee beetee galamuu gabbaaftee irraa hochiiftu sanirraa addan qabnu haasawni Isaayyaas Afwerqiidhaa du'a firdiin godhe tarkaanfi qofa hafeef. Duuba haala kanarratti wanni tuqaabar siyaasaa hunda jijjiirtii jechuu kiyya bar. Siyaasaa hunda jijjiirti. Jijjiirama siyaasaa kanaaf duuba har'a woboon abaa of kaafaa'uun qophiidha fi piipiinu. Because gaafa dadaasanii beetee aangora walolulleen wal ari'achuulleen wal arrabsuulleen beetee gaafa dadaati hayyee bar haasoo Isaayyaas Afwerqee booda Abiyyiin woboodhaa diina jechuun loojika ta'uu danda'a.